Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu isin wajjin haa ta'u. Obboloota biyya keessas biyya hambaa jirtan hunduma keessan yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2 kaafnee waaqeffannaa qabnu amma eegalleerraa. Waaqayyoo nu gargaaree kunoo dhiyaannee jirra. Obboloonni kallattiidhaan galtanii akka isin hirmaattan afeerraa isiniif goona. Waaqayyo saa torban darbe nu dabarsee arras akka kanatti akka wal arginu isa godheef galanni haa ta'u. Akkuma amala keenya faarfannaa qopheeffannee jirra. Yeroo hundumaa na duukaa kan dadhabu, na duukaa kan dhadhamaa'u hojii kana YouTube irrattis, FB irrattis, page irrattis kan na gargaaru, faarfannaa kan na qopheessu, kan naaf kadhatu mucaakoo qomoon na wajjiniin jira. Arras faarfannaa nuuf qopheessee jira. Faarfannaa kanaan Waaqayyoon erga waaqeffannee booddee sagalee Waaqayyoo dhageenyee hin kadhannaa. Namooti galaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Viidiyoo kan namoo share waliif godhaa, hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffannaa. Lafa jirtanitti waaqeffadhaa. Injiraan jettam situ waaqeffadhaa waaqa keessan. Eenyuunani wal si fakkeessare, eenyuunani wal bukkeessi qaba. Jiraachuun koo lafta dhiigaa buustee, situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa. Namni siif haa ta'u. Eenyuunani wal si fakkeessare, fakkiin qabdu eenyuunani wal bukkeessi qaba. Jiraachuun koo lafta dhiigaa buustee, situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa. Kana kake, kana kake, kana kake, kana kake, kana kake, Adam kake, kana kake, kana kake, kana kake. Fakkiin qabu Waaqayyo, ittiin qabu Waaqayyo. Kana kake, Adam kake. Tadaf male nama aramiti halala snopite dan tako bastigati akike na fejure kangaran na fukubo ke kanani olabe simfida jetyabu akike Anggaran aku ke kanani onabe simfida jityabu jechanu chupde kaste abdiko kanke danome jirau ke saku kam dur sahi me kamiti asa olman ke gofta Samu kurbe, jecha si ipsune, barbadi dabe. Jala laketu,
sammuu koo darbe jecha siibsuni barbaade dhabe jaalala keetu sammuu koo darbe jecha siibsuni barbaade dhabe jaalala keetu sammuu koo darbe jecha siibsuni barbaade dhabe jaalala keetu sammuu koo darbe jecha siibsuni barbaade dhabe tolli kee toragalee sammuu koo raawwal qaba Yesuus ko qindeessee himuuf yaade jecha siif ta'uun dhaba onnee koo raafidide obsanaa dhowwa kan kee jecha dheessu jiraare aannuraa jaalala kee argannoo keetti badii abuurraa dhiigaaf dhufuu caaba koof garaa dhiiguu si malee ormiin qabu hiree koo ofii baattee cabde naaf caba jabaa siifiyee kan hin baafne Hallelujah dafqa keen golaa qaba Iyeen baasu kan kee gooftaa ko Yesuus ko mootii ko waaqessaalee waaqa keessan gooftaa keessan kan isiniif du'e isiniif qaba seenaadhanoo bolmaan guyyaa guyyaa godaannisaa dhibantaa koo waan hundoorro si garaana cibsa yaadannoo koo iddoo guddaa qabdaan sammuu korraa Eeyyee gooftaa ko nagannoo siinan darbee dhufee muummee dheeraa burqaana gaakoo Burqaana gaakoo ulfaadha baakoo Burqaana gaakoo burqaana gaakoo ulfaatu baakoo Walfeessaa burqaana gaa keessanii isa ta'e shop bayyaanadheeni malee jecha keen madaabu'aa utuu sintaanii gooftaa namarraa maaltu ta'a maaltu ta'a dhimma koofsitu duulee hunda du'aa tiriire raganaa dhaabachuu keefi biyyi ragaa mitiire Yes dhimma koofsitu duulee Eeyyee Yesuus hunda du'aa tiriire raganaa dhaabachuu keefi Hey dachee ragaa mitiire ragaadha dacheen Burqaana gaakoo ulfaadha baakoo Burqaana gaakoo ulfaadha baakoo Burqaa nagaa keenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoof galanni haa ta'u yaa'aan bishaan jiraataa isin keessaa burqa jedhamee caafamee jira nagaan keessa keessanii ammayyuu yaa'ee burqee hin dhumiini keessi namaa nagaa qabaannaan alli namaa rakkinaan qabu bada Obboleessa keenya mucaa keenya ola deemaa obboleessa keenya Daawit Morkaa Waaqayyo baay'isee guddisee si haa eebbisu faarfannaa bareedaadhaan Waaqayyoon waaqeffanne
Isaaf waaqayyo ulfina argatu dhuguma ijoollee baay'ee waaqayyo bara kana keessa nuuf laate ergaa gurguddaa faarfannaa gurguddaa keessa kaa'ittiin nu eebbisaa jira. Waaqayyo Isaaf ulfina argatu. Obboloonni kallattiidhaan galtanii sagalee waaqayyoo dhaga'aa jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhata gabaabaa godhannee dubbii waaqayyoo wajjin barachuutti ceenaa. Burqaa nagaa keenya Yesuus galanni siif haa ta'u. Boloota kanas anas warra karaa yaa waaqayyoo YouTube keenya karaa FB karaa page kana galanii dubbii kee hirmaachaa jiran hundumaa nagaa fayyaa isaaniif laattee irraan waan geesseef ulfaadhu. Yeroo kana moonutti dubbadhu nu eebbisi. Yaada kee nuuf mul'isi. Anas isaaniinis gargaari. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin eebbisaa. Waaqayyo isinitti dubbataa. Waaqayyo isin jajjabeessaa. Isinii kan nanamanaa kadhachaan ture yeroo hundumaa roobii fuula waaqayyo tureen ergaa waaqayyo naaf kenne isiniif qabadhee dhufaa irrattis yeroo hundumaa isiniifan kadhadhaa isinis amantiidhaan na wajjin ta'a. Mata dureenuun irratti barachuu sagalee waaqayyo ilaaluu jalqabne daandii milkaa'uu dhoksaa milkaa'uu waan jedhuti jalqabne torban lamaan irraa milkaa'ummaa wal namaaf qixxaachuu naqa namaaf galuu toora namaaf qabachuu namaaf mijachuu namni kana jibbu hin jiru. Namni kana hin jaallanne hin jiru. Namni kana hin feene hin jiru. Milkaa'ummaa argachuuf naqa akka isaa galuuf toora akka isaaf qabatuuf akka isaaf mijatuuf namni hin barbaanne hin jiru. Jireenya hafuuraa isaatti, tajaajila isaatti, daldala isaatti, qonna isaatti, barumsa isaatti toora bubbee jiru hundumaa irratti yoo milkaa'e namni jibbu hin jiru. Macaafni qulqulluunis nu deeggaraa jenneera. Erga Yohaannis 3ffaa irraa kaafne. Yohaannistu Gaayoos nama jedhamu tokkoof kadhata. Yaa michuu koo karaa hundumaa karaa lubbuu akkasitti tolee karaa hundumaa akkasitti toluufan waaqayyoon siif kadhadhaa jedha. Anis isiniif kadhachaan jira. Ofii koof kadhachaan jira. Nana mana waaqayyo karaa hundumaa isin milkeessaa isinis jabaadhaa kadhadhaa. Dhoksaan milkaa'uun maal keessa jira? Isa ilaalla. Dhoksaan milkaa'uu maal keessa jira? Milkaa'ummaa isa nama jalqabee nama hin dhiifne isatti fufiinsa qabu. Milkaa'ummaa isa akka kan Abrahaam, isa akka kan Isiyaaq, isa akka kan Yaaqoob. Abrahaam milkaa'ee ilma isaatti dhala isaatti darbe Isiyaaqitti, Isiyaaq milkaa'ee Yaaqoobitti darbe. Yaaqoob irraa saba ta'an Israa'el saba jedhamutu yoo arge. Amma ammaatti yoo ilaaltan addunyaa kana dudduuba kan jirtu biyya kana raasaa kan jirtu Israa'elidha. Warra Yihuudotaati. Kun maayin sagalee milkaa'ummaa isaan duukaa jirudha. Kanaaf dhoksaan milkaa'uu inni jalqaba inni tokkoffaa inni hangafi torbee torki waan nu rakkiseef kanan isinitti dubbadhu waaqayyo nama wajjin ta'uu keessa jira inni firoota ko. Waaqayyo nama wajjin taanaan waaqayyo nama duukaa taanaan waaqayyo nama faana taanaan namni hin milkaa'a. Namni kamiyyuu waaqayyo inni barabaraan waaqayyo inni baraan jiraatu waaqayyo inni barri jireenya isaa dhuma hin qabne waaqayyo inni waaqni teessoo isaa lafti ejjeta miila isaa ta'e nama wajjin hin ta'a. Eeyyee ati eeyyamtaaf taanaan annan eeyyamaaf taanaan nu in eeyyamnaaf taanaan waaqayyo nu wajjin hin ta'a. Karaa waaqayyo rakkinni hin jiru. Karaa waaqayyo shakkiin hin jiru. Yeroo hundumaa dhaabadhoof gaafadhu na wajjin jirtaa jedhi malee waaqayyo si wajjin ta'uu jalqabnaan si biraan adeemu. Sinniisu waaqayyo. Amala nama dhiisuu qabu waaqayyo. Ka'ee Israa'elotaan singatu, simbuusu, sindadhabu. Waaqayyo nama dhiisu, nama buusu, nama dadhabu. Haadhi yookaan mucaashee irraanfadhu ansin irraanfadhu jedha. Kanaaf waaqayyo bira rakkinni hin jiru. Na wajjin jirtaa jedhi gaafadhu malee waaqayyo nama wajjin taanaan immoo namni hin milkaa'a. Namni waaqayyo wajjin jiru waaqayyo isa gaggeessa waan ta'eef. Kanaaf macaafa faarfannaa 32 irraa maal jedhe waaqayyo yemmuu nama wajjin ta'u tokkoffaa waan gochuun siif ta'uun si hubachiisa. Waaqayyo yemmuu nama wajjin ta'u waaqayyo yemmuu nama faana ta'u waaqayyo yemmuu nama wajjin jiraatu. Boloonni karaa YouTube kana karaa page kana karaa FB kana na dhaggeeffachaa jirtan maal godha waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisa. Jireenya kee keessa kaa jireenya kee keessa busha ammayyuu laa eebba kanaan si eebbisa. Waan gochuun siif ta'u waaqayyo si keessa akaa'u. Waan gochuun siif ta'u, waan hojjechuun siif ta'u, waan dalaguun siif ta'u, waan raawwachuun siif ta'u. Namatti tola jechi kun waan gochuun siif ta'uun si hubachiisa. Hubannaa siif kennachuudha waaqayyo si wajjin ta'u. Hubannaa si keessa kaa maal akka gootu, maalirra yoo deemte, akkamitti yoo hojjette, akkamitti yoo jiraatu maastawaan nu misata እግዚአብሔር
maal gochuun akkasiif ta'uti adda sii baasa sii ibsa. Kanaaf waaqayyo nama wajjin jiraachuun murteessaa. Kana duwwaa miti karaa irra deemuun siif ta'u numoo sitti agarsiisa. Waan gootu duwwaa si hubachiisa miti waaqayyo immoo si wajjin ta'u. Karaa irra deemtee milkooftu. Karaa irra deemtee naqa galtu. Karaa irra deemtee si mijatu. Karaa irra deemtee success taatu. Wuxxeetaammaa taatu karicha immoo sitti agarsiisa. Waaqayyo karaa qaba. Qilleensara karaa qaba. Duumessara karaa qaba. Karaan hin jirre keessallee waaqayyo karaa qaba. Waaqayyo yommuu nama wajjin ta'u abbaan barbaade yoo karaa dhabe ati karaa hin dhabdu. Abbaan fedhe yoo karaa dhabe ati karaa hin dhabdu. Namni waaqayyo wajjin jiru karaa hin dhabu. Ofirratti raaji kan ofirratti dubbadhu kan an karaa hin dhabu. Waaqayyo si wajjin jiraannaan akka Iyyaasuudhaan waaqayyo Israa'elootaan karaa isaan kanaan dura hin beeknerran isaan deemsisaa. Karaa isaan kanaan dura hin beekne. Kanaaf waaqayyo yommuu nama wajjin ta'u maal godha? Karaa irra deemuun siif ta'uti si hubachiisa. Si wajjina ta'u waaqayyo. Sadaffaa sin gorsaa'edha. Mirbi waaqayyo dhagaa sin gorsa. Ilaa waan gochuun si ta'u si hubachiisa yeroo si wajjin ta'u. Karaa irra deemtu si agarsiisa yeroo si wajjin ta'u. Inni sadaffaan si gorsa. Waaqayyo nama gorsa. Hangafa nagaatiin gorsaadhaan abbaa bara baraatiin si gorsa. Yommuu nun irraa kaanu, yommuu nun irraa ceenu, yommuu nun irraa maquu barbaannu lakkiidha. Nama gorsa waaqayyo. Nama gorfata waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Sin gorsaa'edha. Karaan kun sin baasu. Daandiin kun sin baasu. Si gorsa jechuudha. Si wajjin yommuu ta'u. Si wajjina ta'u ammayyu. Arfaffaa maal jedha? Ija kootiinan si to'adha. To'annaa koo jala jirta. Iji waaqayyoo gara warra qajeelotaati yeroo hundumaa. Waaqayyo yommuu nama wajjin ta'u waan ati gootu, waan ati hojjettu, waan ati raawwattu hundumaa hin to'ata jechuudha. Kanaaf dhoksaan milkaa'uu, daandiin milkaa'uu, karaan milkaa'ummaa inni jalqabaaf inni tokkoffaan waaqayyo nama wajjin ta'u, waaqayyo nama duukaa ta'u, waaqayyo nama faana ta'uu keessa jira. Yooti akkanni si wajjin ta'u barbaaddeef yoon barbaadeef waaqayyo isa hattuu sana miti cabsee lixu. Balbala nan rukutaa namni naa banu yoo jiraate oolan galaa. Isa hattuu sana miti inni cabsee lixu isa hattuu sana. Waaqayyo fedha keenya barbaada. Gaafa nama uume waaqayyo hamaaf gaarii akka inni beekuuf keessa isaa kaa'e. Isa kanatti nyaadhu, isa kanatti nyaatiin fedha kee. Fedha koo, fedha keenya barbaada waaqayyo. Na wajjin ta'i yoo ta'e si wajjin ta'a. Na wajjin ta'i yoo ta'e waaqayyo si wajjin ta'a. Waaqayyo xinnaa wajjin guddaa wajjin beeka wallaalaa wajjin hin ta'a. Waaqayyo barumsaa beekumsa miti. Waaqayyo garaa barbaada. Namni waaqayyo wajjin ta'e moo namni waaqayyo wajjin jiru moo namni waaqayyo geggeessu moo fiixaan ba'iinsa argata. Galma ga'iinsa argata. Hin milkaa'a. dhoksaa milkaa'uu daanዲን milካው የስኬት ምስጢር ወገኖቼ የመጀመሪያው አንደኛው ከሁሉም ቀዳሚ ሆነው እግዚአብሔር ከሰው ጋር መሆን ነው። ወገኔ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ስኬታማ እንሆናለን። ዋቀዮ ሲዎችነቶ ኦክሳን milkaa'u kanaaf akkeedhe faarfataan ofumaa namni odeessa malee ulfinnin jiru waaqayyoon malee ofumaa namni odeessa malee ulfinnin jiru waaqayyoon malee ofumaa namni odeessa malee ulfinnin jiru waaqayyoon malee hin bareedani waaqayyoon malee hin bareedani waaqayyoon malee jalloonni waan hundee fageeffatan se'e nawenne deebi'ee ilaalee nan dhabe iddoo isaanii daaraate biqiltuu harki waaqayyoo dhadhaabetu qilxuu ta'e xixinnoo warra badiisaaf eegamantu gurmuu ta'e
ofumaa namni odeessa malee ulfinni waaqayyoodha, surraan waaqayyoodha, simboon waaqayyoodha, milkaa'ummaan waaqayyoodha, fiixaan bahinsi waaqayyoodha. Waaqayyo nama wajjin taanaan namni hin milkaa'a. Asirratti nama tokkoon kaasa jedheen engaddaa neetwoorkiin na rakkifnaan gidduutti kute. Asirratti nama tokko fudhachuun barbaada. Nama waaqayyo wajjin ta'e milkaa'e. Macaafa qulqulluu keenya keessaa nama baay'ee kaasuu dandeenya. Amma garuu laphee koorra afuura koorra kan bodeessa kan. Eenyu namni kun? Yoosef jedhama. Yoosef saafela waggaa 17. Waggaa 17 garuu waaqayyo wajjin hin jira. Waaqayyoon umuriin hin murteessu. Waaqayyoon wallaalummaaf beekumsi nama wajjin ta'u isa murteessu. Ulaagaan waaqayyo waan lafarraa kanarratti hunda'a miti. Waaqayyo waaqa garaa barbaadudha. Yoosef saafela waggaa 17. Yoosef nama abjuu qabudha. Nama mul'ata qabudha. Namni waaqayyo wajjin jiru abjuu qaba. Mul'ata qaba. Lafa garga'uu barbaadu beeka. Cal jedhee mana deema. Waan argu qaba. Yoosef nama baasaaf haadha isaaf abboomamudha. Yoosef nama garraamiidha. Gara laafessa. Yoosef nama obboloota isaaf yaadudha. Obboloota isaaf hojjeta malee obboloota isaa irratti hin hojjetu. Obboloota isaaf dhamaa malee, obboloota isaaf dadhaba malee, karaatti obboloonni isaa beela keessaa ba'an, rakkina keessaa ba'an, dadhabbii keessaa ba'an karaa barbaadan malee inni galaa baate, nyaata baate isa barbaada. Isaan garuu boolla qotuuf. Nama obboloota isaaf yaadudha. Obbolooti isaa garuu irratti yaadu. Obbolooti isaa garuu irratti yaadu. Gabaabaatti Yoosef nama waaqayyo akeeka irraa qabu, yaada irraa qabu, sagantaa irraa qabudha. Obboloonni garuu akka nabjuu qabu baranii egereen isaa maal akka ta'u waan beekaniif inaaffaadhaan irratti ka'an. Obboloonni nama irratti ka'u eeyyee gaafati abjuu guddaa qabaattu, gaafati mul'ata guddaa qabaattu, gaafati nama iddoo fagoodhaaf ga'uuf taatu beekanii manuma keessaa iyyuu irratti ka'uu danda'u. Manuma kiyaa warrumsatu wajjin dhalattee guddatte iyyuu fagoon deemin, fagoon ilaalin, bobaama kee jalaa iyyuu hakkeedha. Mee dubbii kana nan dubbisa na dhibee naan yeroo dubbise Yoosefiif obboloota isaa boqonnaa 37 seera uumamaa. Yaaqoob biyya abbaa isaatti galaa ta'ee jiraatee biyya kanaan keessan taa'e. Oduun waa'ee ijoollee Yaaqoob kanatti fufeen himama. Yoosef saafela waggaa 17 yeroo ta'etti ijoolleen dubartoota abbaa isaa ilmaan Beeliif Bil'aam obboloota isaa wajjin bushaayeen tiksu turan. Yoosef oduu waan hamaa isaanii hojjetan fidee abbaa isaanitti hima. Yoosef abjuu abjoote obboloota isaatti hime. Abjuu abjoote obboloota isaatti hime. Ittuma caalchisanii isa jibban. Inni abjuun abjoodhee kana dhaggeeffadhaa. Kunoo maasii gidduudhaa bissii hiina turre. Dubbii waaqayyoon dubbisa. Kunoo bissiin koo kee ol qajeelee dhaabatee bissiin keessan immoo isatti naanna'ee bissii kootiif hin gugguufa ture. Abjuu hima obboloota isaatti abjuudhaan waan argeen waan waaqayyotti mul'iseen kun waan nama harsuus miti, kun waan nama gaddisiisuus miti, kun wanta nama irratti kaasisuus miti. Ituu ta'es obboloota isaaniiti, ituu ta'es haadha isaaniiti, ituu ta'es mucaa abbaa isaaniiti. Abjuu arge, abjuu isaa kanaaniti hundumti isaanii maasii keessaa bissii hidhuedha. Bissiitu hinu bissiin inni kan kooti kee dhaabate warri afan immoo 11 kan koof kufanii sagadu turanedha. Sabooddee akkas jedhan. Obboloonnis deebisanii ati dhuguma mootii nurratti taataa yookiis dhuguma aboo nurratti qabaattaa jedhanii akkasitti waa'ee abjuu isaatiif waa'ee dubbii isaatiifis ittuma caalchisanii isa jibban. Ammati dhuguma nurratti mootii taataa waa'ee abjuu isaaf jibbu waa'ee mul'atas waan bor ta'uuf
waan bor raawwatuuf jarana namni waaqayyo guddadhu ittiin jedhe numa guddata. Abbaan barbaade irratti akka abbaan barbaade irratti duulu abbaan barbaade irratti bobba'u abbaan barbaade irratti wala ijaaru abbaan barbaade mala hamal falaafalu malee namni waaqayyo karoora yaada sagantaa irraa qabu inuma milka nama milka mootiin irratti taataati. Ammas mucaanoo dhimman qabu ammas abjuu tokko abjooti obboloota isaatti inni mattima kunoo an abjuu kan biraa tokkos jedhee biiftuu ji'i urjoonni 11 utuu isaan gugguufanii argee jedhe. Yeroon abbaasaaf obboloota isaatti metti garuu abbaan isaa isa ifatee abjuu abjootte kun maalii dhuguma haniifaati kee obboloonni kee dhufnee amma lafa geenyisi gugguufuuf jirramoo jedhe. Kanarratti obboloonni isaa isatti naafanii abbaan isaa garuu dubbicha yaadatti qabate. Abbaan isaa waloota gidduu taa'ee ittiin morme garuu yaadatti qabate. Amma immoo urjii 11 aduun jira jiinni jira dubbii dhokataadha kun ituu isaan naaf gugguufanii argee. Abbaan isituu nafiin haadhi isituu nafiin 11 taanee siif gugguufnaa siif kufnaa siif jibbeeffannaa waaqayyo jennaan hin oofu. Waaqayyo dubbannaan hin oofu. Karoora isaa taanaan hin hafu. Yommuu kana ta'ugaa obboloonni itti hinaafan obboloonni irratti ka'an obboloonni irratti qabsa'an obboloonni irratti mari'achuutti ka'an irratti gungumuutti ka'an. Maal abjoota isuma abjootatti maal jedhan hin balleessina hin dhabamsiifna hin ajjeefna boolla buufna hin gurgurra abjuun ishee maal akka inni ta'u argina jedhan. Taanii mari'atu yaa nama abjuu yaa nama mul'ataa yaa nama waaqayyo yaada addaa si keessa ka'ee jiru warra naannoo keetii si naanna'anii si marsanii gungumanii hin ilaalin waaqayyo sasitti mul'isa sana ilaali. Garaan nama hamaadha garaan nama jallaadha garaan nama maal caalaa gadi fagoo. Hin ajjeefna jedhanii mari'atan isaan keessaa tokko akkas jedhe hin ajjeefne boolla buufna. Inni tokko immoo akkas jedhe kottaa maalii boolla buufna kottaa boolla kanaa baafnee moo akka inni gurguramu goona. Maal goona jedhan of gidduuti achisa fageessina. Abeet 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 yaa nama yaa nama yaa nama achisa fageessina obbolootaam. Garaan namaa hidhe qaban da'oo baay'ee qaba hamaas gaariis walumatti qaba kiyyoo maree yommuu inni darbatu gooftaa malee eenyu san hubatu achof gidduuti fageessinaa jedhan. Naggaadota tokkotu dhufe isaanitti gurgurani Yoosefiin of gidduuti achi fageessan. Abbaan barbaade of gidduuti achi yoo si baaseyyuu waaqayyoon si biraa hambisuu hin danda'u. Waaqayyoon si biraa deebisuu hin danda'u. Tokkummaa isaanii gidduuti si baasuu danda'u. Mana keessaa si baasuu danda'u. Lafati jirtu si baasuu danda'u. Waaqayyoon garuu si biraa deebisuu hin danda'an. Akkas jedha. Meenum dubbisa boqonnaa 39 dubbii waaqayyo namatti mi'aa. Yoosef gara biyya Gibxitti gad hin geeffame. Hojjetoota mootii Gibxi gurguddoota keessaa Phooxifaaraa ajajju eegdotaa namni biyyi Gibxi suni warra Ishmaa'eel warra Gibxitti isaa fidan irraa hin bitatame hin gurgurame. Waaqayyo garuu alaashee kanan nan barbaada. Waaqayyo garuu Yoosefii wajjin waan tureef wanti inni hojjetu hundinuu wal qixxaataaf. Namni sirratti yoo ka'es namni yoo si jibbees namni yoo sirratti ijaarames obboloonni maqaa yoo si balleessanis abbaan barbaade sirratti yoo duules waaqayyo si wajjin taanaan garuu ol sii qixxaata sii mijata. Haadhoo ko kanan sii kadhachaa ture ammas kanuman sirratti dubbadha. Waaqayyo inni nama milkeessu si wajjin haa ta'u.
inni fiixaan nama baasu, inni galma nama geessisu, inni xumura nama bareechu, inni galgala nama bareechu. Waaqayyo nama wajjin taanaan eenyuyyuu danda'ee waaqayyoon nama biraa deebisuu hin danda'u. Waaqayyoon nama biraa hambisuu hin danda'u. Waaqayyoon namarraa dhoowwuu hin danda'u. Hallelujah. Wanti inni hojjetu ol qixxaataaf. Inni mana gooftaa isaa mana Gibxi sana keessa ture. Gooftaan isaas Waaqayyo akka Yoosef wajjin jiru waan inni harkaan qabu hundinuus akka wal qixxaatuuf hin arge. Karaa milkaa'ummaa, daandii milkaa'ummaa, dhoksaa milkaa'ummaa Waaqayyo nama wajjin ta'u, Waaqayyo nama wajjin jiraachuu, na wajjin ta'u, si wajjin ta'u, nu wajjin ta'u, karaa YouTube kana, karaa page kana, karaa FB kana, yeroo kana sagalee Waaqayyo kana dhaga'aa kan jirtan amantiidhaan lafa jirtutti ilaasinee eebbisa. Si wajjin ta'u inni namaaf qixxeessu, naqa namaaf gashu. Akka Waaqayyo wajjin jiru lafuma gurguramee jirutti, manuma namaa keessatti, goluma namaa keessatti, abeet Waaqa kana, goluma namaa keessatti nama wajjin ta'amu Waaqayyo, gola namaa. Waaqayyo si wajjin taanaan eenyu Waaqayyoon danda'ee sirraa deebisuu hin danda'u. Yemmus Yoosef faara gooftaa isaa argatee itti dhiyaatees isaaf in hojjete. Namichi hojii mana isaa akka ilaaluuf qabeenya isaa hundumaarra jedhan galche. Waaqayyo erga gaafa namichi mana isaa waan qabu hundumaan Yoosefiin ilaaluu godhatee jalqabee sababii Yoosefiif jedhee namichi mana Gibxi eebbise. Eebbi Waaqayyo wanta inni mana keessa alaa qabu hundumaarra jira. Akkasitti wanta inni qabu hundumaa harka Yoosef jalatti dhiise. Buddeen nyaatu duwwaa malee qabeenya jiru tokkollee hin beeku. Yoosef dhaabbiin tolaa ija namaattis hin miidhaga ture. Akka Waaqayyo mucaa kana wajjin jiru, wallaalaa kana wajjin jiru, ola deemaa kana wajjin jiru, saafeela waggaa 17 wajjiniin akka Waaqayyo jiru isatu himate miti. Isatu dubbatate miti. Isatu odeeffate miti. Hin arge. Kanaaf maal godhe? Erga gaafa Yoosef mana namicha sanaatti galee kaasee wanta inni alaa qabus manaa qabus eebba godhate. Kanaaf mootichi buddeen nyaaturraa kana fedhe waan hundumaa Yoosefitti laate. Ijoo Waaqayyo nama wajjin taanaan namni milkaa'a. Manuma namaa keessa taa'e, goluu namaa keessa taa'e, biyyuma namaa keessa taa'e, lafuma ari'amee jirutti namni milkaa'a. Dhoksaan milkaa'u inni tokkoffaan Waaqayyo nama wajjin, Waaqayyo nama duukaa, Waaqayyo nama faana ta'uu keessa jira. Waan isinitti meefita. Waaqayyo waan si wajjin jiruuf immoo, Waaqayyo waan si faana jiruuf immoo, Waaqayyo waan nu wajjin jiru waan nu faana jiruuf immoo lolli hin jiru hin jedhina. Qorimsi hin jiru hin jedhina. Waaqayyos jira, lollis jira. Waaqayyos jira, qorimsis jira. Waaqayyo waan nu wajjin jiruuf hin lolamnu, hin qoramnu, hin jennu. Kun macaafa qulqulluu miti. Kun dubbii Waaqayyoo miti. Lollis jira, Waaqayyos jira. Qorimsis jira, Waaqayyos jira. Egaan nama Waaqayyo wajjin jiru kanarratti lolatu ka'e. Ammas qorumsatu irratti ka'e. Amma immoo sobaan irratti dhugaa ba'anii, sobaan irratti ragaa kaa'amanii, sobaan irratti ragaa ba'aniitu mucaa kana fuudhanii mana hidhaa isa mootichi qabu keessatti dhaqanii gachisiisan. Waan inni hin gooneen, waan inni hin hojjenneen edaa sobaan namarratti dhugaa ba'u hundumaa jira. Edaa sobaan dhugaa ba'u hundumaa, sobaan namarratti ragaa dhaabachuu hundumaa jira. Hin goone. Garuu Waaqayyo wajjin waan jiruuf Yoosef lafuma deemu hundumaatti hin milkaa'a. Mana hidhaa keessattis dhaqee maal ta'e hin milkaa'a. Kanan dubbisame. Waaqayyo garuu Yoosef wajjin ture. Abeet Waaqa kana. Mana abbaattis, mana haadhaattis, boloota gidduuttis, obboloonni of gidduutti yeroo nama baasanis nama wajjin ta'a. Lafa namni gurguramee jirutti nama wajjin ta'a. Gola namaa keessatti, mana namaa keessa immoo namni gugguufu nama wajjin ta'a. Mana hidhaatti immoo namni gatamu nama wajjin ta'a.
maal jennaree itti faarfattu maal jennaree waaqa kanaani maal jennaree waaqa kanaani hin sagannaaf bara baraani maal jennaree waaqa kanaani waaqa nama baraan deebine waaqa naman dhiifne waaqa naman buufne waaqa naman irraanfanne waaqa naman dagan waaqa garaa namatti hin jabaan takkaa nama wajjin ta'uu jalqabnaan waaqa namarraa addan baan maal jenna waaqa kanaan eessattiyyuu nama wajjin ta'a waaqayyo garuu eessattiyyuu nama wajjin ta'a waaqayyo jabaan mana namaa keessa jiraachuu dandeessa mana hidhaa keessa jiraachuu dandeessa sobaan sirratti dhugaa ba'amee iddoo siif hin taane si kaa'uu danda'u waaqayyo garuu si wajjin jira waaqayyo garuu Yoosefii wajjin ture gaarummaa isatti agarsiise namichi mana hidhaa eegus faara tolaadhaan akka inni ilaalu godhe isaa galatu maal jennaree waaqa kanaani maal jennaree waaqa kanaani hin sagannaaf bara baraani maqaan isaa eebbifamu waaqayyo waan wajjiniin tureef ajajjuun mana hidhaa sun eegduun mana hidhaa sun Yoosefiin faara tolaadhaan akka inni ilaalu godhe eegduun mana hidhaa sunis namoota hidhaman mana hidhaa sana keessa turan hundumaa eeguuf Yoosefiin galche waan achitti hojjetamu hundumaas isatu hojjeta ture waaqayyo Yoosefii wajjin ture waan inni hojjetus waliin qixxaataaf mana hidhaattis wajjin ture achumattis waan ol siifa qixxaatu siifa mijatu jana namana naqa siifa gadu si wajjiniin haa ta'u inni nama milkeessu inni fiixaan nama baasu inni galma nama geessisu inni wal namaaf qixxeessu waaqayyo si wajjin haa ta'u meenan dubbisarra deebi'e attam namatti tolaa dubbii waaqayyo mana hidhaattiin waaqayyo Yoosefii wajjin ture waan inni hojjetu waan isaaf wal qixxeesseefis namichi mana hidhaa eegu sun immoo Yoosef jala galche waan hundumaa isatti dhiise isa harkattis hin lakkoofne namichi mana hidhaa waan hundumaatti laate namni waaqayyo wajjin jiru iddooma hundumaatti inuma barbaadama amaariffa kanan jedhala iddooma hundumaatti namni waaqayyo wajjin jiru andenya dura bu'aa hoggana mari wanti godhan hin jiru waaqayyo dhaka fiixaan bahiinsa kan namaaf laatu galma gahiinsa kan namaaf laatu wal kan namaaf qixxeessu toora wal namaaf qabachiisu kan namaaf mijeessu iddoo deemutti namni faara akka argatu kan godhu hojii harka namaa kan eebbisu irra kan nama aansu ajajaa kan nama godhu bulchaa kan nama godhu wanta namni harkaan qabe akka eebbifamu kan godhu of kan mul'isu of kan beeksisu of kan agarsiisu annama waaqayyootiin jedhumu waaqayyo na wajjin jira jedhee fi namatti hin mul'ata waaqayyo nama wajjin taana namni waaqayyo wajjin jiruun beekamaa jedhe Niqoodimoos gara Yesuus dhufe namni waaqayyo wajjin jiruun beekamaa jedhe dhoksaan milkaa'uu dhoksaan fiixaan bahiinsaa dhoksaan galma ga'iinsaa maal keessa jira waaqayyo nama wajjin ta'uu keessa jira dhoksaan milkaa'uu Israa'eloonni Iyyaasuudhaan akkas jedhan Iyyaasu akkuma Musee wajjin ture waaqayyo si wajjin ta'uu malee nun siif abboomamnaa jedhan duwwaa waaqayyo si wajjin ta'u ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ከሙሴ ጋር የነበረው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እንጂ እኛ ላንተ እንታዘዛለን ገሩ ዋቀዮ ቆፋን ሲወጅነተው ሙሴን ከነቤክ ያ ዋቀዮ የደሮ ባይ ናወጅኒን ታቱ ታናነሲ ነምባሲ ናወጅኒን ጅርቱ ታናነሲ ነምባሲ ዳንዲ ሚልካው ኦክሳ ሚልካው ዳንዲ ሚልካውማ ኦክሳ ሚልካውማ ዋቀዮ ናማወጅንተው ከሰጀር of gaafad boleessaku boleettiiku viidiyoon kun sibira ga'ee karaa YouTube karaa FB karaa peejii kana namoonni sagalee waaqayyo kana dhaga'aa jirtan namoonni baay'een galaa jirtu waan ta'eef galtanii hirmaachaa waan jirtaniif mee of gaafad na wajjin jirtaa jedhi waaqayyo na wajjin jirtaa dhoksaa milkaa'uu isa lammaffaa torbeen itti fufa
isa kanaaf nan dhaaba mee gaafadhu na wajjin jirta na faana jirta si wajjin moota waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisa karaarra deemuun siif ta'u sitti agarsiisa natti agarsiisa nu gorsa waaqayyo ija isaatiin nu to'ata yaa waaqayyo abbaa yaa waaqayyo ilmaa yaa waaqayyo hafuura qulqullu waaqa hundumaa dandeessu waaqa hundumaan olii waaqa hundumaa gararraa al tokkicha iddoo hundumaatti kan argamtu yeroo kana siin kadhabbaako ilaa obboleettii kanaaf obboleessa kanaaf karaa YouTube kanaa karaa peejii kanaa karaa FB kanaa galanii dubbii kee dhagaa kan jiraniif ofii koof maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin siin kadhadhaa nu wajjin ta'i adiraa yaa waaqayyo bara kana nu wajjin ta'i bara hamaa kana bara ulfaataa kana bara jabaa kana kadhadhaa siniifan kadhadhaanis nu wajjin ta'i yaa waaqa barichatti nu laatiin haalichatti nu laatiin ofii keenyatti nu laatiin foon keenyatti nu laatiin yaa waaqayyo nu biraan deebiin nu biraan dhubin yaa gooftaa anarraa addan ba'in obboleessa koo irraa addan ba'in obboleettii koo irraa addan ba'in namni wajjin jirtu hin milkaa'a namni wajjin jirtu fiixaan ba'a namni wajjin jirtu dhumni isaan bareeda galgalli isaan bareeda egereen isaan bareeda eebbi isaa itti fufa yaa waaqayyo dhala dhalatti darba baranni hin jirre keessallee ijoollee isaallee eebbaaf ta'u yaa gooftaa sin kadha yeroo kana dubbii kee nutti dubbatte maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota kana wajjin hunduma keenyaa wajjin ati ta'e wanti milkaa'ummaa nu dhawwate wanti fiixaan ba'umsa nu dhawwate wanti dura keenya dhaabatee nu danqu kamuu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u kan galagale haa ta'u kan ifatame haa ta'u nama kana duraa ati kaasi danqaa kaasi lolan sodaatiin qoromsan sodaatiin wal ijaaruu namaan sodaatiin sirratti ka'uu namaan sodaatiin obboloonni sirratti wal ijaaruu isaanii sodaatiin mariyaa hamaa sirratti mari'atamuun sodaatiin waaqayyo si wajjin taanaan ati injifatama ati mo'atama ati darbita isa mitiyam naa wajjin jirtaa jedhi waaqayyo naa wajjin jirtaa katti si moosisu beeka akkatti si ceesisu beeka akkatti si dabarsu beeka akkatti lola sirratti bobba'ee jiru kana sirraa deebisu beeka waaqayyo akkatti warruma sirratti ka'an kana deebisee harka keerraa diinni koo gowwaadhaa jedhe faarfatan diinni koo gowwaadha diinni keenya faan irratti ka'a qalqalloo guurratee kadhaa dhufuuf jira hin dhufan dhiisamma waa'ee namaa waa'ee warra sirratti kaanii sirratti ol ijaaranii waa'ee warra sirratti ol gurfeessanii waa'ee warra sirratti sobaan dhugaa ba'anii waa'ee warra maqaa kee balleessanii isa dhiisam naa wajjin jirtaa jedhi waaqa kee naa wajjin jirtaa na faana jirtaa narraa addan bahin jedhe kadhata kanan daqiiqa lamaan tokkoof isinii kadhadha yaa waaqayyo harka obboleessa koo qabi harka obboleettii koo qabi harka koo na qabi harka keenya nu qabi karaa hafuura kee qulqulluu haleluuyaa karaa hafuura kee qulqulluu nu wajjin ta'i fiixaan nu baasi nu milkeessi ilaa abboo laphee koo afaan koo irratti jabaata እርግጠኛ ሁኚ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ አንተ ስኬታማ ነህ አንቺ ስኬታማ ነሽ አትፍሪ አትፍራ አትስጊ አትስጋ እግዚአብሔር ብቻ ካንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ብቻ ከኛ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ፍሬያማ እንሆናለን waaqayyo qofti si wajjinata'u waaqayyo qofti nu wajjinata'u waaqayyo qofti hunduma keenya wajjinata'u namni waaqayyo wajjin jiru milkaadha fiixaan ba'iinsa argata murumsa kana torbees itti fufna dhoksaa milkaa'u kutaa lammaffaasaa qabadheen isiniif dhiyaadha waaqayyo guddaa sinaa eebbisu namoonni baay'een galtanii ameen jettu haleluuyaa jettu eebbifame jettu namoota maqaa keessan dha'ee fixuu hin danda'u waaqayyo waaqarraa isinaa eebbisu anaafis mana koofis tajaajila koofis naa kadhadhaa anis akka milkaa'u isinis akka milkooftan ani isiniin kadhadhaa roobii yeroo hundumaa fuula waaqayyoon tura waa'ee keessaniif torban guutuus kadhata koo keessatti isin yaadadhaa sagaleen kun isin irratti akka ta'u
isin irratti akka hojjetu akka isin milkooftan hawwa kooti fedha kooti kadhannaa kooti barbaada kooti milkaa'uun kee kan kooti fiixaan boomsi kee kan kooti argachuun kee kan kooti siif mijachuun kee kan kooti dhabuu kee irraa waan an argadhu qabu kasaaruu kee irraa waan an argadhu qabu gadi bu'uu kee irraa waan an argadhu qabu siif mijachuun naqa siif galuun toora sii qabuun ውጤታማ ስትሆን ስኬታማ ስትሆን ሰክሰስ ስትሆን የኔ ደስታ ነው የኔ ምስጋና ነው ከነን እስኒ ከደዳ እስኒ ስናፍ ከደዳ ሚልካውማ ነማዳፍ ከደዳ ዋቀዮ ሰገሌ ደገኘ ኑፋ ኤብሱ ወሪ ደንደሰን ዩቲዩብ ኬኛ ሰብስክራይብ ጎዳ ቪዲዮ ከነሞ ሼር ጎዳ ፔጂ ኬኛ ከነ ፎሎው ጎዳ ኮሜንት ጎዳ ላይክ ጎዳ ዋቀዮ አቀራይሲን ሃኤብሱ ኤባ ሉብኒ ኤብሱ ሞኒስ ኔብሳ ገራ ኬሰን arka keessan gara waaqayyootti fudhadhaati eebba kana fudhaa waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu waaqayyo fuula isaa siniif ibsu sinitti araaramu lafa sin jirtanitti waaqayyo fuula isaa siif ibsu nagaa isaas amma hamma bara baraatti siif laatu maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen ulfaadhaa eebbifamaa sinan jiraadhaa torban nagaa torban milkaa'ummaa torban dhuga boomsaa siniif ta'u torbe wal arginaa shalom